jechuun maaliif yeroo duraatiif jechuudha. Yeroo duraatiif nama argite hireen isii, hiriyyaan isii, obboleewwan isii hundi isaanii jahannamiin keessa jiru yoo inni addunyaa gubbatti riskii shamarran umriin isaanii 15 fi 20 jidduu ilaa 40 jidduu dhayatu. Ka nyaatu riskiin ka shamarran xixiqqaati, ka dhugu riskiin ka shamarran xixiqqaati, ka godhamu riskiin ka shamarran xixiqqaati. Wanni hundi jechuudha hiree ofii fixxee argite hiriyoota biraa haftee hiree ilmaan ofii fixxee hiree akaakilee ofii nyaataa jirti jechuudha dullatti tun. Maqaan isii akkuma akkuma isinuu beektan namitti ganda namaa arrabsitu, hayyuu Oromoo arrabsitu, xiqqaa Oromoo guddaa Oromoon kabajee akkoo guddoo takkitti asan daaboo jedhamtu san kunoo viidiyoon isii akkuma na duubatti argaa jirtan kan amma sagalee isii isin dhageessuuf harma isii isin mul'isuuf yuutooppiin nama ta'u waan ta'eef kunoo akkuma argaa jirtan kana baangaaliin algaa mataa qabachiisee duuba dhukka irraa kaasaa jira jechuudha. Ana kara dhibu hunda caalaa wanni natti ulfaatu mee amma dullattiin tun waggaa kana osoo baangaaliin kun ajjeese eenyuma gumaa gaafanna yaa ummata keenya. Bar intaloon tun argite akkuma ijoollee shamarran kaanituyyuu gaaf dura biyya baatu paaspoora baafattee dalagadheetiniin Itoophiyaa keessatti waan nyaadhu hin qabu, hiriyoonni kiyya dhumaniira, namni na gargaaru hin jiru, ilmoo hin qabu, jaarsa hin qabu, nama tokko hin qabu, deemerruus arabaa kana nyaadha isaanii dhiqaa jette biyya baate. Amma mootuu baangaaliin sawwaaqa madaamii achi garagalchee duuban akkatti guraju. Baangaaliin kun dargaggeessa shabaaba osoo ajjeese mee eenyuun gumaanuu kafala akkam jennee gaafachuuf isin dullatti guddoo sana jaartii guddatuyyuu osoo godhamtu du'e jechuun akka sabaatittis akka biyyaatittis sheemnu baxaam sheemnu callisuuf immootu naman nurraa du'e maqaan nun dhiisu Itoophiyaawidha Oromoodha sanirraayyuu Oromoo biyya Oromiyaa keessatti dhatte qalaa wayillee haa taatu garuu Oromoon umrii kanaan godhamtu hin jirtu. An akka dhagayetti jechuudha akka nama doktoraa biyya Chaayinaa tokkotti dubartiin jechuun isinuu warri kutaa tokko hanga 3-4 baratanii beeytanii dubartiin umrii 48-50tti dhala dhaabdi. Dhala dhaabda jechuun fedhiin isii dhaabbate wanni